itti fufa qabsoon qabsoo bilisummaa itti fufa qabsoon. Harka fuunii hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kun sagantaa CMN irraa isinii darbu. CMN irratti keessummaa keenya qabannee isinii dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya guyyaa irraa Dr. Tolosaa jedhama. Wal barnootaaf garuma isaatti isin dabarsina. Mee Dr. Tolosaa daawwattoota keenya wajjin wal baradhu isin jedha. Ayyee galatoomaa isinillee waan affeertanii fi maqaa kootiyyuu kaasiteettaa Dr. Tolosaa Gurmeessaan jedhama. Kanan dhaladhe Oromiyaa gara giddugala lixaatti godina lixa Shawaa aanaa Amboo yoo ta'u mana barumsaallee gara gadi achuma magaalaa Ambootti baradhe. Sana booda immoo barnoota koo olaanaa Jimmaatti deemee baradhe. Egaa yeroo ammaa kana immoo biyya Sudaan kibbaa hojii dhuunfaa irratti bobba'een argama. Galatoomii wal barnootaaf ammanee erga jennee hingaa mee taatee jidduu kana raawwatame keessattuu kan maatii keetii irratti raawwatame yeroo dhageenyu qalbii nu qabe. Mee mootummaan kun sababii maaliitiif uummata Oromoo yookaanis Amboo irratti xiyyeeffatee hidhuu fi gidirsaa fi rakkoo garaagaraa irra geessisaa jira? Mee sababni isaa maal sitti fakkaate isa kana? Egaa mootummaan kun Amboo irratti xiyyeeffate jechuun yoom baadhe Oromoon irratti xiyyeeffate akkuma waliigalaatti. Garuu immoo akkuma beekamu qabsoo diddaa uummanni Oromoo waggoottan darban kana geggeessee wayyaanee achirraa buqqise keessatti akkuma hundi keenya beeknu Amboon gahee guddaa taphatteetti. Qabsoo ciccimaan naannoo Ambootti taasifamaniiru. Oromiyaa guutuun illee Amboon akkamitti oole jedhee akka dhaggeeffatuuf carraa uumeera. Wantooti baay'een ka'umsi isaanii Amboodha. Aarsaa guddaas kaffalaniiru. Abbootiin keenya hiriyoonni keenyas jechuudha. Kanumarraa ka'ee natti fakkaata mootummaan kun xiyyeeffannaa itti kennuudhaan magaalaa Amboo yoo danda'e sobee gowwomsuun yookaas maallaqaan bitee warra sana lamaanuu didde immoo humnaan cafaqee gadi qabee afaan qabachiisuudhaa fi tarii Amboodhaan yoon haamilee ishii cabsee yoon rukute warra kaanis akkuma kana nan godha yookaas immoo haamileen ni caba jedhee waan yaade natti fakkaata. Caalmaatti Amboorratti kan xiyyeeffatanii yaadannoo ta'e muummichi ministeeraa keenya Amboon Niiwoorki goona Niiwoorki Oromiyaa Amboo wantoota garaagaraa jechuudhaan soba garaagaraa odeessanii eeganni dhufee garuu Amboorratti waan ta'e tokko hin jiru wanta addaa inni hojjete. Maqaa misoomaatiin uummata irraa horii walitti qaban illee eessa akka jiru hin beekamu. Amboon eeganni dhufee wanti isheen buufattee yoo jiraatte ijoolleen ishee hidhamuudha, haadholiin dararamuudha, uummanni dararamuudha, manaa ba'uun galuun yaaddoo ta'eera. Mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesuudha. Kana waan buufata yoo jiraate garuu akkuma silasiin jedhee Amboo irrattis akka waliigalaatti immoo Oromiyaa irratti waan san akka sagantaatti baafatan kan danda'an maallaqaan bituu, horiidhaan gowwomsuu, aangoo garaagaraatti kennuu, yoo isa didde immoo ni doorsisuu, sodaachisuu, bahaa gala kee hordofuu, isarra yoo darbite ni ajjeesuu, ni ukkaamsuu, ni hidhuu. Kana wanta amma akka waliigalaatti jiru Amboo irrallee kan jiru kanuma jechuu barbaadeetan. Mee hidhamuun harmee keetiitiif yookaas maatii keetii kuni ilaalcha siyaasaa ati qabdu waliin yookaan miidiyaa irratti baatee dubbachuu kanaan wal qabateettee yaadda? Beeki harmeen kan koo torban darbe gaafa dilbataatti kan isheen hidhamtee san dura miidiyaalee garaagaraa irraa akkuma argaa turree guutummaa Oromiyaa keessatti haadholii yaaddoo rakkoo guddaa keessa jiru. Lixa Oromiyaa naannoo Wallaggaa quba qabnaa, naannoo Arsii keessatti Harargee, Gujii, guutummaa Oromiyaa walii galatti jechuu dandeessaa. Dubartoonni haadholiin keenya, obbolaan keenya ijoolleen rakkoon isaan keessa jiran baay'ee haala yaaddessaa keessa ture. Haga dubartii ulfa gudeedanii ulfarraa baasutti sadarkaan gahamee jira. Gara harmee kootitti yoon dhufu harmeen koos qaamuma jara kanaati jechuudha. Humnuma Oromoo, haadholii Oromoo salphisuu, haadholii Oromoo, ijoollee Oromoo, durba Oromoo salphisuu
itti jiru kanatu yeroo ammaa kana immoo harmee koo jaartii dulloomtuu nama guddoodha. Nama waa'ee siyaasaa nama beektu miti, nama barnoota qabdu miti, qotee bulaadha. Yeroo ammaa kana qabanii hidhaatti galchuun akka sababaatti kan isaan itti dhiyeessan ijoolleen kee woboo keessa jirti, ijoollee kana dhiyeessii kan jedhu. Ani miidiyaa irratti ba'ee mootummaa kana mormuu kooti wal qabataa hin qabatu waan hin beeku hin qabu. Garuu waan isaan ishee gaafatan yoo jiraate ijoolleen kee woboo keessa jiru ijoollee kana dhiyeessii. Haati kan koo immoo ijoollee kana dhiyeessuudhaa fi dandeettiin isheen qabdu tokko iyyuu hin jiru. Maaliif akkan sila siin jedhe haati koo nama guddoodha. Haati koo nama haala siyaasaa kana wajjin wal qabatu waan tokko waan beektu hin qabdu. Waan ishiin balleessitee siyaasaa walitti hidhatee gochaa ofii isheetii gooteef hidhamte tokkollee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Namni kan hidhamuu qabu, kan gaafatamuu qabu yoo balleesse yookaan yoo shakkame waan ofii isaatii godheef malee waan namni biraa dalageef itti gaafatamummaan jiraachuu hin danda'u. Amma ijoollee kee fidii waan jedhamu kun baay'eedhuma waan nama ajaa'ibuudha. Walumaa galatti harmeen koo waan goote hin qabdu. Waan ishiin ittiin gaafatamu waan ishii gaafachiisu hin jiru. Miidiyaa irratti ba'ee haasawuu kootii walaa qabatu. Akkuma jedhan ijoolleen waggaa 3-4 dura manaa ba'an waggaa 5 ta'uu danda'a. Eessa akka jiran harmeen koo hin beektu beeki. Isaan walaa qabatu hin beeku. Waan inni dhugaatti beeku garuu harmeen kan koo yakka tokko akka hin qabnee fi siyaasa keessatti hirmaachuu dhiisii waama siyaasaa nama hin beekne ta'uu ishee fi innocent ta'uu ishee nama yakka tokko hin qabaatiin sababii ijoollee deessiseef sababii ijoollee guddisteef qofa dararamaa jiraachuu isheeti waan inni asirratti hubatu. Harmee keetii waliin namoonni biraa maatii kee keessa qabamanii hidhaman jiru waliin? Eeyyee namoota baay'eetu hidhamanii namoota naannoo keenya hidhaatti guraman baay'eetu jiru. Harmee kootiin alatti namni obbo Maammoo Hirkisaa jedhamu haadha warraasaa Aadde Shonkoree Hariiraa jedhamu waliin abbaa manaadhumaaf haadha manaa walitti qabanii ijoollee qe'ee keessatti bittimsanii loon horii isaan qaban qe'ee qaban hunda duwwaatti hammisanii abbaa manaaf haadha manaa hidhaatti galchaniiru. Gama biraatiin obbo Duudhaa Jifaaraa kan jedhamullee namoonni naannoo keenyaa tokko akkuma kana hidhaa keessa jira. Warri kun hundumtuu magaalaa Amboo waajjira poolisii hidhamanii jiru wajjimaan. Hagammaatti mana murtiitti hin dhiyeessine. Harmeen kan koo baay'ee dhukkubsatti. Gaafuma jalqaba qabanii fidanillee iddoo ishiin dhukkubsattee sireera ciistuudha kan isaan qabanii fidanii hidhanii. Maatiin itti deddeebi'anii mana yaalaa nu geessaa jennaan mana yaalaa geessuu didanii sirumaa'uu irratti baacu kun nama duutu miti lakkin sobdii waan akkasii jedhaniitu baay'ee akka harmee koo irratti qoosaa jiranidha kan inni quba qabu. Mee mootummaan namoota nagaa kana hidhuudhaan doorsisuudhaan siyaasaa ofii tolfachaa deemaa jira. Kanaan namoota nagaa kana yeroo akkanatti doorsisu kana mee kan fakkeenyaaf namoota siyaasaa keessatti hirmaatanii hidhaa jiranii fi namoota nagaa qabee fuudhee hidhu kana akkamitti ibsitamee maali? Mootummaan kanarraa bu'aan argatu jira? Mootummaan kanarraa kisaara malee bu'aan inni argatu tokko hin jiraatu. Uummata cinqiitti galchitee, uummata yaaddoo keessa galchitee dhiphissee of jaalachiisuun hin danda'amu. Namni sodaatee callisuu danda'a, sodaatee mana isaa ooluu danda'a. Garuu mootummaa akka deeggaru, mootummaa akka jaalatu sangoon. Nama dhiphisee uummata yaaddoo keessa galchuudhaan kan beekamu Dargii Mangistuu Hayilamaariyaam dhumni isaa salphina ta'e. Mootummaan kunillee kan isa eeggatu salphina malee kabajni hin jiru. Maaliif jennaan anatti deeggartu, mootummaan ati deeggartu, mootummaa mirga keetii kabaju, mootummaa misooma sii fidu, mootummaa carraa hojii ijoollee keetii banu, mootummaa mirga sii kennu malee mootummaa ukkaamsee yakka gurguddaa uummata irratti hojjetu deeggaru hin jiraatu jechuudha. Kaabineen gara gadii kuni waan si ajaa'ibu waan isaan godhaa jiran keessattuu waama biyya sana keessatti ta'ellee hin beekne waan isaan godhaa jiran kun baay'ee waan nama ajaa'ibudha jechuudha. Caala mootummaa kanatti diina bitaa jiru malee fira bitaa jiran. Harmeen kan koo yakka ishii malee hidhamtee akkanatti dararamtu kun mootummaa kana deeggarti yookaas jaalatti jedhanii eegu yoo ta'e kun gowwummaadha. Ijoolleen isaan jedhan kunis qabsoodhaa dhuguma manaa ba'anii qabsoorra jiru yoo ta'e harmeen kan koo gatii hidhamteef qabsoo isaanii lafatti gatanii deebi'u qeetti jedhanii yaadu yoo ta'e kunis ammas dogongora biraati. Qabsoon fedhii fi jaalala maatii ofiitii oli kaayyoon
Sigalee itti amananii manaa ba'aniiru taanaan. Sana waan ta'eef harmeen kan koo billaa ishee dararamti, billaa ishee hidhamtee rakkatti malee sababa kanaa wanti jijjiiramu wanti samiirraa gadi buusu hin jiru. Caalaa mootummaa kana irratti yoo jabaanne, caalaa mootummaa kana irratti yoo qabsoofne malee mootummaa kana akka deeggaruus mootummaa kanaaf kofaatii hammeessa jechuudha. Nama maatii qofa fakkeenya fudhadhee wanti itti dubbadhu kun gola Oromoo hunda keessa waan jiruuf mana Oromoo hunda keessa jira. Namni Oromoo dararaan irra hin gahin maatii isaa keessa namni tokko hin hidhamin yookaan maatii isaa keessa namni tokko hin ajjeefamin hin jiru jechuudha. Kun jechuun uummanni Oromoo hundinuu mootummaa kana irratti akka xiyyeeffatu, akka jibbu, akka dhiibbaa irraan ga'u godha malee mootummaa kana akka deeggaru hin godhu jechuudha. Mootummaan carraa banee uummanni fedhii isaa keessatti piraaktis gochuu danda'u ture jiraata. Hooggantoonni uummanni jaallatuuf hidhamanu mana hidhaa keessa jiru iddoo jiranitti mootummaan kun filannoo yoo qopheesse ofiisaatti kophaasaa dorgomee yoo darbeyyuu biyya kana nagaa fiduu hin danda'u, tasgabbii uumuu hin danda'u. Maaliif qaamni ani filachuu barbaaduu fi deeggaru filannoo sana keessatti hin hirmaanne waan ta'eef jechuudha. Garuu qaamni ani barbaaduu fi filachuu barbaadu filannoo sana keessatti hirmaate garuu immoo ani filadhee filannoo sanaan caalamee yoo mo'atame mootummaa sana itti amaneen fudhadha. Maaliif uummanni harki caalusa filateera jechuudha. Garuu carraa filannoo na dhoowwee carraa mirga kootii ukkaamsee afaan qawweetiin anumas si bulchaa na jaaladhu kan jedhu kuni tooftaa qabsoo koo geeddaree akkanitti jabaadhu na godha malee hamleen na buusee manatti nan deebisu. Kana yoon akka fakkeenya mataa kootiitti dubbadhu waa'ee Oromoon dubbachaa jiran. Ilmi Oromoo hundumtuu carraadhuma kana qabaachuu. Ukkaamsaadhaan nu bulchuun hin danda'amu. Ukkaamsaadhaan mootummaa kana jaalachiisuun hin danda'amu. Deeggarsiisuun hin danda'amu. Kufaatii mootummaa kana jabeessa jechuudha. Mee boqonnaa qabsoon amma irra jirtu kana akkamiin ilaaltame? Akkamiin ibsita qabsoon Oromoo yeroo ammaa gara adda addaatiin qabsaawaa jiran kuni gara sooshaal miidiyaatiin, gara tiwiitaraatiin, gara waan garaagaraatiin duulli gaggeeffamaa jira. Isa kana akkamitti ilaaltame? Walumaa gala qabsoon Oromoo qabsoo yeroo dheeraa fudhatedha. Qabsoo bu'aa gurguddaas galmeessedha. Iddoo kaanee fi iddoo jirru yoo laalle qabsoon Oromoo daran fuulduratti deemedha. Dukkana keessaa kaanee beeki. Yerootti afaan keenya dubbachuun illee hin danda'amne yakka ture. Abbootiin keenya qe'ee isaanii iddootti dhalatanii guddatan irratti simaa bala'oodhaan mana murtii fuuldura dhaabbataa turanii afaan keenya dubbachuun aadaa keenyaan socho'uun hundi iddoo ukkaamsame keessaa kaanee qabsoo geggeessine keessatti gulantaan amma irra jirru kuni zeeroodha jechuu miti. Qabsoon keenya hamma tokko deemeera. Injifannoowwan baay'ee galmeessineera. Haa ta'uuti injifannoonni guddaa fi murteessaan bilisummaa inni hawwinu garuu ni hafaa jechuudha. Qabsoon keenya sadarkaan amma irra jiru walakkaa jira gaa. Walakkaa jira. Garummoo Oromoon fuuldurri keenya ifa. Maaliif jennaan uummanni Oromoo yeroo ammaa kanatti maal akka barbaadu adda baasee beeka. Galmi isaa maal akka ta'e Oromoon adda baasee beeka. Ukkaamsaan hammaatuyyuu ukkaamsaan kun amma fedhee yoo hammaate illee qabsoo keenya irraa duubatti nu deebisuu hin danda'u. Qeerroon Oromoo dargaggoon Oromoo sadarkaan amma inni irra jiru sadarkaa abdiitti namaa kennuu fi injifannoo guddaatti nu baasu malee qabsoon Oromoo kun sadarkaa yaaddessaa irra hin jiru. Qindoominaan nu hanqata. Humna jiru walitti finnee qindeessuun nu hanqata. Kanarratti hubannoon jiraatee sana walitti finnee humna harca'ee bittinnaa'ee jiru kana walitti fiduudhaa yoo dandeenye fi halli qabatamaan Itoophiyaan amma keessa jirtu gama dippiloomaasiin, gama nageenyaan, gama garaagaraatiin jiru walitti qabdee yoo ilaalte Oromoon injifannoon isaa dhihoodha. Oromoon qabsoon nuti itti deemaa jiru kun gaariidha. Haala gaariirra jira malee haala yaaddessaa irra hin jiru. Ani abdiin irraa qaba gama kanatti. Ibsa bal'aa nuuf kenniteef baay'ee galatoomi siin jenna Dr. Tolosaa har'aaf sagantaan keenya asumarratti xumurra. Mee dhumarratti dhaamsa dabarfattu yoo qabaatte kanuma keessa dabarfadhu carraa siif kennina. Ilmaan Oromoo biyya keessa biyya alaa jiran hunda isaaniitiif dhaamsa dhaammattu yoo qabaatte. Fayyaana ta'e maammee carraa kana waan naa kennitaniif ergaan ani dabarfadhu yoo jiraate mootummaa kanaan kaadiree sadarkaa gadii jiraniin keessattuu uummata kana hin darariinaa uummata keessan. Maaliif jennaan uummanni kun waliin jiraata. Maaliif jennaan maatiin keenya waliin jiraatanii, abbootiin keenya, haadholiin keenya, akaakayyuu fi akaakileen keenya waliin jiraatan. Nu yeroo ammaa kana keessatti ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaachuu dandeenya. Abbootiin keenya waan sana waan keessaa beekan hin qaban. Ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaachuun keenya
hammeenya miti ofuma isaatiin hammeenya miti yoo nu hammeenyatti geeddarre malee hundi keenya Oromiyaa guddoo barbaanna Oromiyaa wala boomte barbaanna Oromiyaa misoomni ishee guddate barbaanna dimokiraasii barbaanna kana gochuu keessatti adeemsi keenya kallattii garagaraa yoo ta'e illee kun akka diinaatti wal farajjisuun hin jiraatu irra hin jiraatu akka diinaatti wal ilaaluun nurra hin jiraatu ideoloojii keenya garagaraa walii kabanyee qabsoo kana fuulduratti deemsisuu danda'u nurra jiraata inni guddaa fi inni dhumaa uummanni keenya kabajamuutu irra jiraata biyya isaa keessatti Oromiyaan kabajamuutu ishee irra jiraata abbaa biyyummaa keenya kabachiifachuutu nurra jiraata kana kun gidduu kanatti otoo jiru maatii keenya wal dararuun kuni bareeda miti inni harmee koo qabee hidhe kuni yookaas harmee koo rakkoo gaa jiru kuni harmee qabannis haadha qaba abbaa qaba maatii qaba yoo kaanii maatii walii keenyatti deebine wal mo'achuu hin dandeenyu garuu wal balleessuu ta'a kuni bareedaa miti hin deeggaru waan akkasii okay haati kan koo yookaas haati naman ani ejjennoo isaa mormuu tokko waan ishee galchu hin jiru ejjennoo keenya gidduutti waan beektus hin qabu namni kan itti gaafatamuu qabu ejjennoo isaa qofaadhaaf ta'u irra jiraata kanaaf mootummaan kun gattaa'ee ilaaluutu irra jiraata ijoollee qabsootti baay'ee jiraatan dhaqee haaloluun lola irra jiru isaan itti amananii seenanii aarsaa kaffaluuf dhaqan itti amananii dhaqan isaan dhaqanii wal loluu danda'u jara wajjin asqee keessa deebi'anii uummata keenya irratti mana gubuun maatii dararuun jireenya isaanii bittinneessuun kuni fudhataman qabu gaariis miti waliin jireenya uummata kanaafis bareedaa hin ta'u waan kana keessa deebi'aati ilaalaa jechuun hin barbaada gama biraatiin uummanni keenya qabsoo isaa daraan jabeessuutti irra jiraata amma akkuma argaa jiru mootummaan kun filannoo foo qopheessaa jira filannoon qophaa'u kun eenyu faanaadha filannoon kun kan taasifamu hooggantoonni siyaasaa influential ta'an filannoo kana keessatti murteessoo ta'an mana hidhaa keessa jiru eenyuun filannoodhaaf filannoo jechuun maa jechuudha hiikaansaa filannoo jechuun wantoota garaagaraa si dhiyaata keessaa tokko filachuu jechuudha bara malee bilisiginnaa numti tokko achi taa'ee filannootti dhiyaachuu hin danda'u wantooti wal hin fakkaanne wal bira sii kaa'amanii achi keessa ati immoo kan jaalattu filachuu jechuudha filannoo jechuun ilaalcha isaa poolisii isaa wantoota garaagaraa isaa ilaalte keessaa fudhachuu jechuudha kana waan ta'eef hooggantoota siyaasaa keenya hiiksifachuu danda'u ture jiraata jedha hiiksifachuu hin dandeenyu yoo taate immoo filannoon jiraachuun irra hin jiraatu kana addunyaatti iyyachuu danda'u nurra jiraata akkuma tiwiitariidhaan kaleessa hojjetamaa ture kana ammallee tufee jiru kana qabsoon kallattii garaagaraatiin geeddaramee uummanni keenya biyya alaa jiranis biyya keessa jiru tumsa walii godhee qabsoo kana gaggeessuu jabeessuutu irra jiraata hooggannoon keenya hiikamuutu irra jiraata warra hidhaa keessa jiran duwwaa miti warri ala jiranis hidhaadhuma jiru Profeesar Mararaa jedhi Jaaldaawodiin jedhi eenyu jedhi hundi isaanii ala mana keessa haa jiraatan malee hidhaa keessa jiru akka barbaadan socho'anii siyaasa gaggeessan hin jirani waajirri banatanii hojjechuutti hin jirani miseensa isaanii hirmaachisan jirani kanaaf kana hundumarraa walaba ta'uu hin dandeenyu qabsoo yoo jabeessine mootummaa kanarraan dhiibbaa ga'uu yoo dandeenye qofaadha mootummaa kanarraan dhiibbaa dimokiraatawaa geessuu danda'u nurra jiraata mootummaa kana gara ofii barbaannutti oofuu danda'uutu nurra jiraata jechuudha haga filannoon ga'utti mootummaan kun haala anjawaa akka nuu mijeessuuf dhiibbaa dippiloomaasii dhiibbaa diinagdee dhiibbaa garaagaraa irraa hin geenye mootummaa kana gara barbaannutti gara nuuf ta'utti dhiibuu danda'u nurra jiraata kanarratti jabaannee hojjechuu nurra jiraata nuuffi malee jabaadhaa fuuldurri keenya ifaa ergaa jedhuun dabarfadhaa fayyaa ta'e maammeeko. Eshi baay'ee galatoomi siin jenna ibsa bal'aa nuuf kennite Dr. Tolosaa sagantaa biraatiin yeroo biraa qabannee amma walitti deebinutti har'aaf gamanumaa nagaatti jennaani daawwattoota keenya. Itti fufa qabsoo.